Nageenya dursuu kabajamoo daawwattoota Egereeniyoos Neetwoork oduu isaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu isaa kana waliin ana Beenyaa Gammadaati. Duraan dursaa aangafoota oduu. Ajjeechaan suukkanneessaan hayyuu seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen irratti raawwate akka mootummaan jedhu osoo hin taane meeshaa qara qabuun mataa dugdaaf kalee irra waraaname ajjeefame jedhame. Gama biraatiin Piroofeesar Maraaraa Guddinaa ajjeechaan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru uummataaf mootummaan ibsuu qaba jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Kibbaa bakkoota mootummaarraa dhuunfataa deemu maratti faajjii uummata Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaabaa taraa jiraachuun gabaafame. Oromoon aadaa walii bahuu dhiisuun gumaa obboleessa isaanii baasuu qabu jedhame. Godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dirreewaatti hojjettoota mootummaarraa fedhii isaanii malee miindaan irraa muramaa jiraachuu komii isaanii HNN'tti himatan. Gama biraatiin qaala'insi jireenyaa hammaachuus dubbatu. Ajjeechaan suukkanneessaan hayyuu seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen irratti raawwate akka mootummaan jedhu osoo hin taane meeshaa qara qabuun mataa dugdaaf kalee irra waraaname ajjeefame jedhame. Gama biraatiin Piroofeesar Maraaraa Guddinaa ajjeechaan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru uummataaf mootummaan ibsuu qaba jedhan. Dabalataa oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hayyuun seeraa falmataan haqaa abukaatoon seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen poolisiin dhibee sukkaaraan du'e jedhe BBC'tti hime. Haa ta'u malee ragaan viidiyoo bahe kan agarsiisu mataa kaleef dugda irraa waraanamuu lubbuun isaa darbuu mirkaneessa. Waraanni mootummaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf faallessuun beekamuu akka jedhetti dhibee sukkaaraan osoo imaluu daandii irratti kufe baajaajiin hospitaala geeffamus lubbuun isaa hafuu hin dandeenye jedha. Ta'u malee mootummaan sobaan dhalate sobaan du'aa jiru akka jedhu osoo hin taane ogeessi seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen mataa isaa keessa seentimeetira 12 hanga 15 ta'u waraaname dugdaaf kalee isaa irrattis madaan argamu ragaan hospitaala Rift Valley Adaamaa irraa bahe ni ifoomsa. Piroofeesar Maraaraa Guddinaa turtii OMN waliin godhan irratti akka jedhani mootummaan Hacaaluu Hundeessaa irraa eegale namoota goodaatti ajjeefamaniif dhugaa dubbachuun uummataaf ifoomsuu qaba jedhan. Egaa nama gaddisiisaa wanti kun nurratti deddeebi'eera. Maroo gara ji'a 3-4 fuulduraa dubartiin tokko kofaleetti otoo suuqee ofii maal ofii cuftee baatuu ajjeefamte. Harartis waan akkasii ajjeesanii gatuun kuni abbaan ajjeefte otoo hin beekamne wanta akkasii nu quunnameera. Wallagatti yeroo baay'ee quunnama. Ambottis nu quunnameera. Waan akkasii kun egaa nama gaddisiisaa kana keessaa baana jenneetu olaantummaa seeraa biyya sanatti dhufa jenneetu amma dandeenye qabsoo yaalla. Yaa oduu Hacaaluuttis eenyus qabee akka ta'utti qoratamee eenyu maal ta'e isa jedhu sana sabatti mul'atu, sabatti himamu. Egaa habaluutu kana godhee habaluutu sana godhee isa jedhuudhaan duwwaadhaan hafa. Ammas hunda caalaan kanan gaafachuu barbaadu mootummaan biyya sanaa gadi bu'ee gadi fageessee eenyutu nama kana ajjeese isa jedhu sana qulqulleessee sabatti himuutu irra jira. Ogeessi seeraa Abdul Jabbaar Huseen sirna awwaalcha isaa irratti namoonni argaman kan du'e Jawaar Mahaammadi obbo Baqqalaa Garbaa Jaal Abdii Raggaasaati malee Abdul Jabbaar Huseen miti kan jedhan. Akkasumas namoonni reefkaa obbo Abdul Jabbaar Huseen dhiqan akka jedhanitti mootummaan dhibee sukkaaraan du'e jedha. Hospitaalli mootummaas kana dhugoomse garuu dhugaa dubbadheen du'a Abdul Jabbaar meeshaa qara qabuun waraanamee du'e jedhan.
dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame. Allahu akbar. Allahu akbar. Hurrii baay'een nutti bu'e. Hurriin tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyya immoo gurbaan malaa warri opereeshina godhallee ifa kuunoo asaree gajalaa opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan. Suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan Oromiyaallee wajjumaan qabna. Namni kunilleen isinii jecha eegana waan kana mudate. Namni ajjeese rabbii ifa. Dhuunfan ajjeese, gamtaan ajjeese, qaamni wayii ajjeese. Kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhiqee. Ogeessi seeraa obbo Abdul Jabbaar Hussein abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo bara dheeraaf tajaajilaa turanidha hanga lubbuun isaanii dabartutti. Oromoon aadaa walii bahuu dhiisuun gumaa obboleessa isaanii baasuu qabu jedhame. Dabalata oduu kanaatiif bunno waa beekom. Oromoon aadaa baandaa fi gantuu isaa hammachuu dhiisee warra ilmaan isaa ajjeesan irratti tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu qaba jedhame. Erga Impaayerri Itoophiyaa waanjoo garbummaa saba Oromoo irra keessa irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti ilmaan Oromoo badii tokko malee haala suukanneessaan ajjeefaman hedduudha. Ajjeefamuu Oromoof Impaayerri Itoophiyaa haa komannuyyuu malee rakkoo guddaan sabicha galaafataa jiru garuu kan xiyyeeffannoon ittiin kennamne aadaa baandaa fi gantuu hammachuu isaati. Oromoon otoo Itoophiyaa hin uumamin aadaa safuu fi seera mataa isaa waan qabu sabni Oromoo duudhaa mataa isaatiin seeraa fi heera baheen akka qajeelfama sirna gadaatti jiraataa tureera. Kun garuu erga Itoophiyaan saboota biyyattii walitti baqsuun impaayera taatee booda hin hojjenne. Enumayyuu Oromoon garraamiidha nama hin miidhu jechuun diinonni sabichaa qorjoota hedduu galaafataniiru. Erga waggoota 3 asii karaa walxaxaa fi ogummaa seeraa qabuun urjiiwwan Oromoo nadhii galaan Haacaaluu Hundeessaa dabalate barattoonni hedduun hojjettoonni fi sabboontonni hedduun baadiyyaadha hanga magaalaatti ajjeefamaniiru. Saffisni ajjeefamuu Oromoo otoo hin dhaabbatin guyyaa dheengaddaas abukaattoo qabsoo Oromoo Abdul Jabbaar Huseeniin ajjeesaniiru. Erga haala suukanneessaan ajjeefamuu hayyuu seeraa kana arganii booda ilmaan Oromoo hedduun gumaa nyaachuu keenyatu kana nutti fide jechuun ija aariitiin quba ofitti qabaa jiru. Oromoon hanga harka isaatiin gantuu isaa irratti tarkaanfii hin fudhannetti gara fuula duraattis gatii baasuunsaa hin oolu jechuun dubbataniiru. Qondaaltonni mootummaa bilxiqinnaa Oromiyaa baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa keessa deemuun bashannanaa ajjeefamuu qabsaa'ota Oromootiin bu'aaraa jiraatu. Qondaaltonni kunneen guyyaa guutuu Oromoo arrabsaa diinaa wajjin saba ajjeesisaa ajjeesuu isaanii dura ajjeesuuf akka jiranillee otoo dhoksin dubbachaa jiraachuun isaanii immoo gaabbii kan namatti uumudha. Akka fakkeenyaatti mootummaan federaalaa erga garee TPLF'n walaleeluu eegalee booda magaalaa Maqalee hoggaa qabatetti garee gantuu dantaa uummata Tigraay hin qabne hundeessuun hojjechiisuu eegale. Gareen TPLF garuu gantoota dantaa Tigraay dura dhaabbatan aleeluun baatii 3 keessatti namoota 44 irratti tarkaanfii fudhate naannicha keessaa isaan baasee jira. Oromiyaa keessatti garuu waggoota 3 dura garee ATM jedhamuun beekamu Oromoon yeroo isaatti buqqisuu waan dhiiseef gantoonni kun guyyaa har'aa gantoota 1000 horachuun arraba sabuu fi duudhaa sabichaa ineenneen saba guddaa arrabsaa jiru. Gareen kun madaa Oromoo tuttuquun gidiraa fi gadadoo Oromootiin bashannanu. Wachi kun kan itti fufuu hin qabne ta'uu isaatiin Oromoon gantuu isaa harka isaatiin adabuun fala yeroon ittiin kennamneera jechuun namoonni hedduun dhaammataa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa bakkoota mootummaarraa dhuunfataa deemu maratti faajjii uummata Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaabaa taraa jiraachuun gabaafame. Dabalata oduu kanaatiif Alakee Jaldeessa. Waboon zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo kibba Oromiyaatiin injifannoo culuqaa galmee isaa alaabaa Oromoo bakkuma irratti gadhaabee mirmirsaa fuulduratti deemaa jiraachuun akkuma itti fufeen jiraachuutu ifo. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo bilisoomsee Oromiyaa walaboomsuuf muratee bahe. Gabroonfattoota ilmaan gita bittoota naftanyaa madoof du'aan adabee meeshaa diinaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhaa jiraachuunis ifoomee jira.
Waaboon loltuu maqaa osoo hin taane loltuu haqaa ta'uunsaa seelii diinaa osoo hin taane seelii dhiiraa ta'uun loltuu mindaa yookiin damooza osoo hin taane loltuu dhugaaf dhiigaa kan bilisummaa Oromooti. Kanaafuu Oromoon hidda hundee fi jirma wabooti. Waboon damee fi daraaraa Oromoo fi Oromummaati jechuun dhugaan gooticha kanaa hubattootaan dubbatamaa jiraachuunis ifoomee jira. Gadaan gadaa xumura cunduraati injifannoon kan uummata Oromoo bal'aati. Waboon waraana hiree odoo hin taane waraana herregaati. Injifannoon kan argamu baay'ina yookiin kwaantitiin osoo hin taane qulqullina yookiin kwaalitii kutannoo murannoo cichoominaa fi ejjannoo waraanichaatiin qofaan ta'uunis hubachiifamaa jira. Walumaa galatti waraanni adda bilisummaa Oromoo waboon waraana akeeka kaayyoo fi galma bal'aa fi jabaati. Akka waraanattis waboon ogummaa dandeettii kutannoo fi murannoo dabalatee gahumsa saayinsii waraanaatti olaanaa kan qabu ta'uu isaatis dhugaa bahamee jira. Godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dirreewaatti hojjettoota mootummaarraa fedhii isaanii malee miindaan irraa muramaa jiraachuu komii isaanii HNN'tti himatan. Gama biraatiin qaala'insi jireenyaa hammaachuus dubbatu. Dabalata oduu kanaatiif Raastaa Muhammad. Godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waajjiraalee argaman keessaa waajjirri akka waajjira dhimma qonnaa bishaanii fi albuudaa fedhii hojjettoota isaatiin alatti mindaa ji'aan hojjettootaaf kafalamurraa hanga tokko muree jiraachuu maddi keenya tokko Hegeree Niwus Neetworkitti hime. Akka maddi keenya kun ragaa bahutti waajjirri kun dirqamaan raayyaa ittisa biyyaa kan isiniif lolaa jiruuf maallaqa gargaarsaa gumaachuu qabdan jechuun fedhii hojjettootaatiin alatti mindaa hojjettootarraa muranii jiraachuu ifoomsa. Kana malees bulchiinsa kanatti hojjettoota mootummaa qofa osoo hin taane hawaasa manneen daldalaa qabanis irra deddeemuun gargaarsa dirqamaan guuraa akka jiran maddi keenya kun hawaasa wabeeffachuun ibsee jira. Dhimma muramuu mindaa hojjettoota irratti itti gaafatamaa waajjira qonnaa bishaaniif albuudaa dubbisuuf karaa toora bilbilaatiin yaallus yaaliin keenya nuuf hin milkoofne ta'us akka hojjetaan itti dhiyeenyaan keessoo waajjirichaa beeku kan haala nageenya isaatiif maqaa fi sagaleen isaa akka dhagahamtu hin barbaanne tokko himutti muramuu mindaa hojjettootaatiin wal qabatee hojjettootaaf wanti ifa galee fi wanti irratti mari'atame kan hin jirre yommuu ta'u yeroo qaala'insi jireenyaa saffisaan dabalaa dhufe kanatti kana godhuun sirrii miti jechuun hojjettoonni falmarraa jiraachuu eeruu nuuf kennee jira. Kanaan alattis bulchiinsichatti namoonni hojjettoota mootummaa ta'anii quuqama saba isaanii qabanii fi filannoo shiraaf cubbuun guutamtetan marsaa jaaffaa biyyattiin gaggeessite irratti kaardii filannaa fudhachuu didan yeroo ammaa sababa hin taaneen iddoo hojiitti dhiibbaan adda addaa itti godhamaa kan jiruu fi kanneen lakkoofsaan muraasa ta'an ammoo hojiirraa gaggeeffamanii jiraachuus gabaasni Dirree Dhawaarraa Hegeree Niwus Neetworkii dhaqqabee ifa godha. Oduma wal qabateen Harargee Lixaa keessattis qaala'insi jireenyaa garmalee dabaluun haalaan kan isaan yaachise tahuu jiraattonni karaa toora bilbilaatiin HNN'if himan. Jiraattonni Lixaa Oromiyaa akka jaanitti qaala'insi jireenyaa hedduu dabaluurraa kan ka'e hawaasni harka qalleeyyiin kanaan dura dalagaa guyyaa hojjechuun jireenya mataa isaanii gaggeeffachaa turan yeroo ammaa jireenya gaggeeffachuu dadhabuun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu himu. Dhumarratti ammoo qeerroowwan Harargee Lixaarraa Hegeree Niwus Neetworkiidhaaf bilbilan rakkoo dabaa dimokiraasii fi siyaasaa shiraa kan gareen gaggeessituu faallaa sirna dimokiraasii kan amma biyyattii gara qileetti ceesisaa jirtu uummata Oromoo irraan gahaa jirtu kan dhaabbatuu fi kan fashalaa'uu danda'u yoo uummanni keenya iddoo jiru wal qabatee wal dhagahee tokkummaa cimsate malee akka kanaan duratti Oromoo kanaatu miidhee saniitu miidhe jechuun wal burjaajeessuu hin qabnu. Uummata Oromoo duris ammas kan miidhaa jiru humna dhabuu kanaaf humna qabnu jabeeffachuun abaluu waliin waliigaluun sirrii miti waliigaluunis sirriidha jennee walafaan deebi'uun gatii nu kaffalchiisa waan ta'eef bakka jirru waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof Oromiyaa bilisoomsuuf cichaa jiru jabeeffachuun gargaarree Oromiyaa bilisa baasuu qabnaa jechuun yaada isaanii goolabanii jiran. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyattiin tuni raafama hamaa keessa jirti. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromootii fi humna bilisa baasaa Tigraay TDF jechuudha. Fi erga biyyattii Itoophiyaa keessa jiran irra biyyattii Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee dhugaa dubbachuudhaaf sabni keenya TPLF kan nu godhe san nu godhe maal nu godhe ammatti agartee
siyaasa keessatti diin dhaabbataa hin jiru namni haala yeroo dhaabbatee tarkaanfata diinni uummanni Oromoo guddaan kaleessaa fi har'allee nuti qabnu OPDOdha PP ammaa tanaa jechuudha. Kanaaf gaa uummanni Oromoodha kana sanii kana godhanii yaani itti dhiisanii humna qaban waraana bilisummaa Oromoo humna jiru jabeeffatee tokkummaadhaan murannoodhaan kutannoodhaan yoo itti deemee biyya isaa bilisa baafachuu qaba. Kanarratti kun sirriidha waliigalteen kun sirriidha sirrii miti lafaan dhaabbatee wal dhageessuun gaarii miti yeroo hin qabnu takkittana yeroo kanarratti immoo tokkummaan barbaachisaadha jeetii yaada jechuun. Hayyeen kabajamoo daawwattoota Egeree News Network oduunsaa kanaaf qabanne isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha qophii keenya HNN nafan waliin turtii gaarii.